wajjin walitti deebineetii jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa abbaan manaa haadha manaa isaa ajjiisee innis fooqii 13ffaa irraa of darbee lubbuu isaa baasee jira. Namni kun osoo lubbuu isaa hin bahin dura haala kanaan feesbuuka isaa irratti barreesseetidha kan ture. Rakkina jiru namnis akka hubatuuf taasiseetidha kan jiru jechuudha. Garuu asirratti namni kun nama mana seeraa olaanaa keessa hojjetudha. Haadha manaa isaa ajjeesuun yookiin nama ajjeesuun wanjala akka ta'e ni beeka. Garuu haadha manaa isaa ajjeesee inni illee deebi'ee lubbuu isaa of baasee jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argitanidha. Haati manaa isaa dura hoggaa isheen waan garaagaraa raawwattu yoo isheen dhiira manatti fiddee akkas irratti akkas baala gooftu namni alarraa itti himaa ture jechuudha. Warreen nama hanqattu namni itti himaa ture haati manaa kee akkasii jedhanii namoonni hoggaa itti himanii inni jechoota namoota isaan fudhachaa hin turre jechuudha. Hanga ija kootiin argutti hin fudhadhu jechaanii ture. Sana booda innis tooftaa malatee kaameraa mana keessa dhoffatee jechuudha. Yeroo iddoo hojiitti inni kan oolu mana hin oolu. Ganama yoo ba'e galgalaadha kan galu isheen mana keessa oolti daa'ima ji'a 5 qabdee jechuudha. Garuu immoo isheen hoggaa inni bahee dhiira biroo manatti waamte isa waliin sagaagalaa turte jechuudha. Kanaafiyyuu innis kaameraa erga mana keessa dhoffatee booda kaameraan sun hojii isheen hojjettu eenyu akka dhufe eenyu waliin akka isheen kan jedhame san raawwattu ilaalaa ture jechuudha. Kaameraa banee hoggaa ilaalu kaameraa san keessatti wanta isheen hojjechaa oolte yookiin immoo dhiira isheen waliin waan garaagaraa raawwattu argee jechuudha. Sana boodallee akkuma viidiyoo irratti argitan amanuu diddee namittiin kun hin amanne jechuudha. Garuu immoo wanta qabatamaadhaan jiru viidiyoo itti argisiise jechuudha. Akkasumallee dubartiin kun nama kanaaf kabajaa hin qabdu akka isaan kabajnellee dubbatee jira. Fuula feesbuukii isaa irratti barreesseetidha kan jiru. Kabajaa naaf hin qabdu hiriyoota koo biratti baay'ee na xiqqeessitii jedheetidha kan jiru. Kanaafiyyuu dubartoonni jechuudha dhiira irratti hojii akkanaa raawwachuun baay'ee ulfaata. Keessattuu immoo dubartiin takka bultii erga qabattee booda maaltu dhiira biroo mana keessatti fidee waan biraa akka isheen raawwattu ishee taasise anana dhiba jechuudha. Kanaafiyyuu dhumni dubartii dhiira irratti sagaagaltu dhumni ishee kanaadha jechuudha. Hanga har'aatitti dubartoonni dhumaa turan hedduutu ture. Namni aarii tokko malee shakkii tokko malee waa namarratti argu malee lubbuu namaa nama hin baasu viidiyoo jedhee kaleessa viidiyoo hojjedheen ture jechuudha. Qabatamaan immoo kana argineetii jirra jechuudha. Warroonni haadha manaa isaanii hanga har'aa ajjeesaa turanii rakkoo keessa isaanii jiru osoo baasanii hin dubbatin ishee irratti baafatan ture jechuudha. Kana caalaa wanti kaffa'e yookiin immoo wanti ulfaatu kana caalaa tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu kun baalagummaa isheeti kan argisiisu mana keessa teessee daa'ima ji'a 5ti. Daa'imtuyyuu gana daa'ima ji'a 5 jechuun daa'ima xiqqoodha. Daa'ima kana qabdee biyaansi anaaf yaaduu yoo dadhabde daa'ima kanaaf yaadduu jedheen sirriidha. Kun sammuu dhabuudha jechuudha. Dhumarra haala kanaan wal balleessanii innis ishee balleessee ofiifis badee jira jechuudha. Garuu carraan daa'ima kanaa hoo dubartoonni tokko tokko akkamitti akka yaadan bichaan hin beeku. Hanga har'aa dhiira irratti murteessaa ture akka nama tokkootti jechuudha. Garuu dhiironni warroonni haadha manaa isaanii irratti tarkaaffii guddaa fudhatan waan hundaayyuu obsanii erga obsisuun daangaa darbeedha jechuudha. Baay'ee ulfaata. Mana isaa keessatti waan kana dhiira manatti waamtee kana raawwachuu jechuun hedduu ulfaata jechuudha. Hedduu ulfaata. Ilma dhiiraa tokkotti jechuudha. Saniyyuu immoo hiriyoota isaa biratti nama kabajaa hin qabneefidha. Nama isa hin kabajneedha. Inni tuffatti yeroo baay'ee jechuudha. Warroonni immoo cinaa isaanii jiran warroonni inni feesbuuka isaa irratti maqaa dhaheetu jira. Warroonni sunillee jireenyi isaanii akka baduuf warroota keessaa harka qabanidha jedheen yaadaan. Akkamitti akka yaadnu hin beeku. Namni maaliif jireenya namaa keessa akka harka seessifatu naaf hin galu jechuudha. Namni kun walitti dhufe wal jaalannaan waliin jiraachaa jira. Namni qaamni sadaffaan immoo maaltu isaan galchee jireenya namaa keessa seenani. Har'a innis ishee ajjeesee ofii isaatiifis lubbuun bahee daa'imti gidduu isaanii kun jiru karaa irratti hafee jira jechuudha. Isaan wal ajjeesan rakkina hin qabu. Sababbiin isaa badii isheen raawwatteen isheen illee waan ta'eef jechuudha. Gabbaatal dammoo. Itti annasaayyuu kuni. Maqaa dubartoota hundaati kan nyaatte jechuudha.
Kanaafiyyuu yoo isheen baalagee taate yoo isheen nama gaarii hin ta'in biyaansi abbaa manaa isheetiif amanamtee kan taa'uu qabdu ishee ture. Mana keessatti ishee teessisatee inni ishee amane mana keessatti ishee teessifatee isheen immoo waan biraa raawwachaa turte jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya shamarran warroonni dhiiraallee biyaansi osoo ari'eellee waan tokkodha ajjeesurra jechuudha. Garuu hojiin isheen hojjette sirrii miti. Garuu ajjeesuu irra osoo ishee ari'ee yookiin baasee mana isaa keessaa ofii isaatii jireenya itti fufee ni danda'a. Garuu immoo yeroo tokko tokko baqa aariin humnaa ol nama goote waan ta'eef iyyuu isaan lachuyyuu lubbuun isaanii dhabaniitii jiru. Yeroo ammaa kana keessatti reeffi isaanii maramuudhaaf mana yaalatiidha kan jiru jara lamaan iyyuu jechuudha. Baay'ee ulfaatas, baay'ee nama gaddisiisas, baay'ee nama qaanessas jechuudha. Kanaaf dubartoonni hojii kana raawwachuun hin barbaachisu. Erga namni sun yoo siif hin ta'in iyyuu ta'e nama san dhiistee irraa deemudha. Dhiirris immoo akkasuma lubbuu isaas baasurra, lubbuu ishee baasurra obsee danda'ee hanga har'aayyuu obsee danda'ee namni tokko erga nama san waliin jiraate bakka nama sanirraa fagaatee bakka nama san hin agarretti nama sanirraa fagaatee jiraachuudha. Dubartiinis immoo hanga nama tokko waliin jiraattee jireenya jettee waliin jiraattee nama san tuffattu, nama san xiqqeessitu, hiriyoota isaa biratti hanga nama san amilee isaa cabsitu yoo irraa baatee deemte homa tokko rakkoo hin qabu. Kanaaf amilee namaa tuquun illee immoo baay'ee ulfaata. Keessattuu hiriyoota ofii fuulduratti dubartiin takka abbaa manaa yoo xiqqeessitu, dhiira yoo xiqqeessitu baay'ee ulfaata jechuudha. Nama sanillee baay'ee amileen isaa isa caba. Garuu namni hanga fe'eeyyuu yoo baratee yookiin immoo bakka mana murtii sanarratti nama seera keessa gadi bu'ee beekudha namni kun nama waa hunda beekudha. Garuu immoo nama ajjeesuun wanjala akka ta'e yookiin immoo sirrii akka hin taane ni beeka. Garuu humna isaatii ol ta'ee jennaan nama kana ajjeese deebi'ee ofii isaatiif illee of ajjeese. Warroonni kaleessa harka keessaa qaban sun warroonni ishee akka ishee cinaa dhaabbachaa turan sun har'a gaafa lubbuun jara laminii kanaa badu maaltu isaanitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maal argatus jireenya namaa keessa seenanii booressanii. Dhugaa kun gaarummaa hin qabu. Warroonni dubartootatti illee wantoota akkanaa kanarraa of eega. Namoonni hiriyummaa keessa illee ta'ee biyaansi warroonni jaalallee lama walirratti qabatanii waliin jiraatan ni jiran jechuudha. Hiriyoota lama walirratti qabatanii warroonni jira. Bultii keessa erga seenanii illee immoo warroonni waan akkanaa kana raawwatanii baay'ee ulfaata. Bakka nama tokkoof namuma tokkodha malee garanas deemuun hin ta'u. Waan barbaadu nama sanirraa hin argattu yoo ta'e namni sun jireenya ishee keessatti gammachuu hin kennuuf yoo ta'e nama sanirraa fagaattee jiraachuu ni dandeessi. Ni danda'a dhiirrillee. Nama ajjeesuun cubbuudha sijammar hin ayyamamu amantaa kam keessattuyyuu amantaan kamiyyuu nama akka ajjeesisu hin ayyama jedhee hin yaadu ani jechuudha. Garuu akka amantaa kiyyaatti nama ajjeesuun cubbuudha. Innaa waan akkanaa irraa of eegaa. Aarii xiqqoodhaaf jennee simmitaawii ta'uu hin qabnu of qabuu qabna. Ana waa keessaa isaan lamaan hojii isaaniitiin waan raawwatanii isheen illee baalagummaa isheetiin inni illee aarii keessa galuu isaatiin garuu daa'ima xiqqoo daa'ima ji'a 5 kana hiriin isaa baay'ee nama gaddisiisa namatti dhagahama jechuudha. Kan daa'ima kanaatu nama gaddisiisa. Ofii isaaniitii barbaadanii fidanii har'a daa'ima ji'a 5 baattee isheen yoo dhiira biraa waliin sagaagaltu dhuga nama sammuu hin qabnedha isheen jechuudha. Nama sammuun ishee yaaduu hin dandeenyedha. Innaa obboleewwan dhiiraa hanga har'a haadha manaa isaanii cicciran haadha manaa isaanii akkana godhan jennee obboleewwan keenya dhiiraa irratti murteessaa turre rakkatanii garaan isaanii gubatee waan ta'an wallaalaniiti kan hojii akkana raawwatan jedheen yaada. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa kanuma fakkaataa yoon dogongora qabaadhee na sirreessa. Qeeqamas yoo qabaattan koomentii irratti na barreessa.